seeruma jaalladhu galina raafakaadhu waaqayyooni soraadhu jiraadhu. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam ooltanii. Saayitii kanaa fi odeeffannoo baay'ee nama gaddisaa tokko qabanneetu jirra. Innis manni obboleessa keenya faarfataa kabaa fiidoo kan mooraa seeminaarii Makkaanii Yesuus makkannisa jiru guyyaa har'aa haala sukkanneessaa ta'een gubatee jiraachuu dhaga'amee jira. Taateen kun waaree kana booda kan raawwatee fi balaa ibiddaan kun rakkoo elektiriikaarraa kan ka'e mudachuun dhaga'amee jira. Yeroo manni isaa gubatee obboleessi keenya faarfataa kabaa fiidoo waldaa akka turee fi haati warraasaa fi ijoolleen isaa balaa kana irraa akka hafan odeeffameera. Haaluma wal fakkaatu yeroo lolaan mooraa makana mancaasuun lubbuu baay'een darban faarfataa kabaan bifa nama ajaa'ibuun maatii isaa waliin balaa sanarraa hafuu hundi keenya quba qabna. Egaa obboleessa keenya faarfataa kabaadhaan baga waaqayyo siif maatii kee balaa akkasirraa hambise jecha amantoonni fi kiristaanonni lafa jirtan hundumaattiin obboleessa keenya faarfataa gameessa kanaaf bilbilaatii haala inni irra jiru dubbisaa hubadha jecha akkasumas illee wantoota danda'amuun gargaara bira dhaabadha isiniin jecha odeessa dabalataa yeroo muraasaa booda isin dhageessina. Namooti haarawaan chaanalii kanaaf haratatan subscribe godhaatiin hordofaa yeroo biraa odeeffannoo dabalataa qabannee isin dhiyaanna. Hanga sanattiin obboleessa keenyaaf maatii isaadhaaf waaqayyoon haa kadhannu. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa.